qarshii 500 ol liqeessinee ragaa namaatiin mirkaneessuu ni dandeenya. Akka moltaan avokaato fi gorsituu seera Siinan Girmaadha. Yeroo baay'ee maalinni innaa qarshii 500 ol mana kumaa ta'uu danda'a, mana miliyoona ta'uu danda'a, mana kuma dhibba akkas ta'uu danda'a. Innaa liqeessuu nama funduratti kennuu dandeenya, liqeessuu dandeenya yookaan immoo moobaayil baankiidhaan transfer godhuu dandeenya, dabarsuu dandeenya. Baankis deemnee immoo akkasuma kennuu dandeenya, baasnee kennuu dandeenya. Isteetimentii baankis qabaachuu dandeenya yookaan immoo nama funduratti kennuu dandeenya. Haa ta'u malee kun hundumtuyyuu kan kenninu kun ragaa guutuu, ragaa gahaa ta'uu hin danda'u. Ragaan innaa qarshii 500 ol innaa liqeessinu ragaa dhibbatti fudhatama kan qabu ragaa barreeffama. Maal jennee barreessina? Waliigaltee liqii qarshii akkas hagana kan ta'e guyyaa kana ebeluudhaaf liqeessee jira. Guyyaa kana bara kana kanaaf deebi'u jennee to'i ragoolii funduratti walii mallatteessinee, walii liqeessinee mallatteessinee ragoolenis immoo nu mallatteessuu qaban jechaadha. Qarshii 500 ol kun bakka feetan yoo deemtan ragaa gahaa ta'a. Bakka feetanitti walii mallatteessa, walii gala mana keessatti alatti ta'uu danda'a, walii gala rakkoo hin qabu jechaadha. Haa ta'u malee kan baankiidhaan ergine kan nama funduratti kun wal gargaara malee gahaa ragaa gahaa ta'uu hin danda'u. Namaan immoo ragaasisuu hin danda'amu. Kan baankii kan maali hedduu nama xaarsaa wal gargaaruu danda'a, garuu fudhatama dhibbatti fudhatama hin qabaachuu hin danda'u. Kanan biraa maalinni ragaan barreeffamaa kun yoo hin jiraanne mana murtiitti kakuudhaan kan mirkaneessuu dandeenyu liqaan kun jiraachuu isaa jechaadha. Garuu namni immoo mana murtii deemee hin kakata rakkoon qabu. Rakkoo kakuu namni ammaa rakkoo kakuu hin qabu waan ta'eef deemet ani qarshii kan hin liqeessine waaqayyo akkas na haa godhu jedhee kakachuudhaaf salphaadha namaaf jechaadha. Kanaafuyyuu maalinni qabachuu kan dandeenyu qarshii 500 ol ragaa namaa osoo hin ta'in yookaan baankii isteetimentii akkas moobaayil baankiidhaan kan ergine osoo hin ta'in walii galtee liqaa guyyaa akkana kan godhame jennee to'i haa qabannu. Kun ragaa bareedaa, ragaa bakka feetanitti fudhatama qabu waan ta'eef kana qabadhaa jechuun barbaada. Galatooma, nagaan oola.